Akkuma carraa ta'ee waggaa waggaadhaan bakka kanatti walitti qabamtu. Waggaa dheeraadhaaf iddoo kanatti walitti qabamtaniitu rakkoo baay'ee keessa dabartanii as jirtu. Garuu rakkoon keenya nurraa hin deemne. Daranuu wayyuu ittuma hambaataa. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanii isin haadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo sadiin isiniif qaba. Egaan akkuma beekamutti haala isin dhagaa jirtan kanaan yeroo jalqabaatiif obbo Baqqalaa Garbaan hiriira nagayaa yookaan hiriira biyyattii irratti ta'amaa jiru irratti hirmaachuudhaan mootummaa mormanii jiru. Kun seenaa ajaa'ibsiisootti waan isaan jedhanii fi dhaamsa isaanii viidiyoo gama dhumaatti irratti isinii gadhiisa. Viidiyoon lammaffaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Sadarkaa maalii irraa maal irra ga'ee eessa jira kan jedhu dubbanna. Inni sadaffaan immootu nama yeroo dheeraadhaaf miidiyaa hawaasaa irraa badee ture. Keessaayyuu dhaaba biltsiginnaa irraa gatame adda Xayyibaa Hasan kantiibaa magaalaa Shaashamannee duraaniitiif pirezidaantii Oromiyaa duraanii kan turte dhiyeenya kana erga biltsiginnaan ganamte deebitee akkamii biltsiginnaa keessa hojjette maal jette kan jedhu haasaa isii kan dhageenyu ta'a. Egaan amma xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa kooti. Akkuma beekamutti obbo Baqqalaa Garbaan hiriira nagaa irratti argaman keessaayyuu hiriira guyyaa kaleessa Ameerikaa taasifame irratti ajjeechaa jumlaa mootummaan Itoophiyaadhaa naannoo Wallaggaa Shawaatii fi Oromiyaa guutuu irratti deemsaa jiru irratti mormii qaban sagaleedhaan dhageechisanii jiranii kun waan baay'ee seenaa ajaa'ibaati. Maaliif amma dura uummanni Oromoo kan beekamuun hiriira obbo Baqqalaa Garbaa fa'aaf bahuudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa akka hidhaa irraa hiikaman wantoota adda addaa ta'amaa ture. Garuu har'a lubbuudhaan jiraatee qaaman hiriira irratti argamee seenaa ajaa'ibsiisaa irraa wantoota adda addaa irraa nu dabarsee jira. Viidiyoo isaa hordoftan jechuudha. Viidiyoo isaa booda walitti deebina. Akkuma carraa ta'ee waggaa waggaadhaan bakka kanatti walitti qabamtu. Waggaa dheeraadhaaf iddoo kanatti walitti qabamtaniitu rakkoo baay'ee keessa dabartanii as jirtu. Garuu rakkoon keenya nurraa hin deemne. Daranuu wayyuu ittuma hambaataa dhufe yeroo biroo namoota baay'eedhaaf namoota akka keenyaaf akka nuti mana hidhaadhaa baanu bakka kanatti nu iyyaa turtanii namoonni tokko tokko yeroo dubbatan amma maal godha hiriirri nagaa maal godhaa faayidaa maal qaba maaliif dhanna kan jedhan hin jiru. Garuu faayidaa guddaa qaba. Utuu isin hin jiraanne ta'eeti nuyi har'a as hin jirru dhugaa isaa dubbachuudha. As hin jirru turaan iddoo kana dhaabbachuuf hin danda'uun ture. Hiriyoonni koo baay'eenis bakka har'a jiran ittiin argaman turan. Haa ta'uyyuu malee qabsoon isin gochaa jirtan biyya keessattis waan har'a ta'eetiif qabsoon warqaa haa butamuyyuu malee kallattii biraa haa qabatuyyuu malee jijjiirama hin finne jechuudhaaf hin danda'u. Jijjiiramni biyya sana keessatti ta'e hundumtuu qabsoo isin gochaa turtanii fi namoonni adda addaa biyya sana keessatti geggeessaa turantu wal tumsee wal qabatee ititeetu jijjiirama dhufeera jedhame sana kan fide ture. Garuu nuyi abbaatti godhachuu dadhabne iddootti godhachuu dadhabne kallattii qabsiifachuu dadhabne qabsoon sun deebi'ee bu'aan isaa nurkaa haa bahuyyuu malee firii hin arganne dadhabbiin keessanii gatii hin godhanne jechuu hin dandeenye. Kanaatiif asitti argamuu keessaniif hin gaabbinaa. Saba keessaniif dhaabbattani. Qorra kana keessa rakkoo kana keessa dhaabbattanii hojii keessan dhiiftanii haala hin mijanne kana keessa dhaabbattanii yeroo isin addanatti balleessitan kun yeroo akkanumaan badee miti. Yeroo gati qabeessa kun isa duularra jiru isa qawwee qabatee lolaa jiru caalaatti wanni isin addanatti hojjechaa jirtan addunyaa biratti ni dhaga'ama. Isin immoo biyya kana keessatti taaksii isin kafalattu waan ta'eef mootummaan biyyi isin keessa jirtan kun kan isin hin dhageenye haa fakkaatuyyuu malee numa isin dhaga'a. Kanaatiif qabsoo keessan itti fufaa. Ammallee saba keessaniif dhaabbachuun irraanfatinaa. Baay'een isin galateeffachuu barbaada. Maaliif biyya kana keessa jiraattanii uummata bakka sana keessa jiru biyya dhukaasni keessatti hin dhaga'amne keessa teessanii biyya uummata boombiin itti roobu sanaatiif sagalee ta'uudhaaf iddoo kanatti argamuu keessanii fi bakka isaanii of keessanii ilaaluu keessanii fi nama guddummaa keessan agarsiisa. Dhuguma saba keessaniif hagam akkasiin dhaabbatan agarsiisa. Kanaatiif gara fuulduraatti kadhuuf yaa dhufu kadhiise haa dhiisu.
garuu dhugaatu nu wajjin jira haqatu nu wajjin hin jira waaqatu immoo nu wajjin hin jira kanaatiif dhumatti injifannoon kanuma keenya taate dhumatti kan kolfu numadha ammallee kanaatiif fayyaataa galatoomaa isiniin jechuun barbaada waan isin gootan hundumaatti amma biyya kana keessa jirtu isinii wajjin hin dhaabbadha waaqayyo ulfina isiniif haa kennu qabsoo saba keessaniif gootaniif aarsaa kafalaa jirtaniif galatoomaa fayyaataa isiniin jechuun barbaada galatoomaa. Thank you. Okay. Oromo Jercho! Girra! Jercho! Girra! Dekamo Isaka! Jercho! Girra! Jercho! Girra! Jercho! Girra! Egaan waraanni bilisummaa Oromoo dhumaatii keessaayyuu amma deemamaa jiru kanaaf fakkeenya namoonni jedhu hedduun ni dubbata. Lola Oromiyaa irratti ta'amaa jiruu fi duroonidhaan uummanni nagaa dhumaa jiruuf sababa kan ta'e woboodha kan jedhu namoonni hedduu ni mul'ata garuu dubbii ajaa'ibaati. Woboon akka kaleessa lallamu sanii miti. Haala isin viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan humna jabaa fi guutuu Oromiyaa keessatti uummata isaa babal'ifachuudhaan waraana isaa babal'ifachuudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira. Haa ta'uutii hojiilee ciccimoon inni hojjetu kana irratti ilaalchi mootummaan qabu garmaleetti cime. Mootummaan woboo balleessuudhaaf uummata sababa isaan kallattiidhaan argachuu hin dandeenyeef uummata ittiin jilchuudhaaf diroonii Maqalee irratti roobsaa ture har'a maqaa Shanee jedhuun maqaa woboo jedhuun uummata nagaa irratti roobsaa jira jechuudha. Sababni isaa maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo inni gaafa duratti uffate sun haala amma isin argitan haala ajaa'ibsiisaa kanaan humna isaa jabeeffatee mootummaa sadarkaa sodaachisuutii fi sadarkaa mootummaan kokkee kana ga'uutti raga'e. Tarkaanfii kana deebi'ee fudhachuu kan dirqameef mootummaan ummanni jiilee akka of keessaa baasuuf garuu dubbiisuuf faalladha. Ummanni inumaayyuu haleellaa kanaan xiiqa'ee wobootti dabalamaa jiraachuutu mul'ataa jira jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu waraan Oromiyaa hin barbaachisu kan jedhamu Oromiyaan nagaa taatee fi mootummaan gaafii ummataa yoo deebisedha. Ammoo wanti beekamuu qabu guddaan mootummaa qofa osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo mataansaa mootummaan kun nageenyaaf dhaabbatee ummataaf gaafii barbaachisaa yoo deebise wanni inni hidhatee bosona taa'uuf hin jiru. Nullee kanuma barbaannaa jechaa jiru. Jaalmarroon akka amma dura yaada isaa BBC Afaan Oromoo kennetti qaamni taa'ee nu mari'atee ummataa fi biyyattii kana nagaa godhu yoo jiraate nuti wanti bosona keessa teenuuf tokkollee hin jiru jedhee jira. Kanaaf kun akkasitti yaadamuu qaba. Oromiyaan hedduu booroftee jirti rabbi nagaa godhu jechuudha. Odeeffannoo keenya itti aanutti yoo darbine adda Xayyibaa Hasan na ajaa'ibsiise. Kaleessa biltsiginnaadhaan ganamtee aangoo hangas ga'uusan obbo Lammaa hojii ari'atamtee har'a aangoo xiqqoo aangoo ganda keessaa jechuun kan danda'amu. Itti kennamee afaan isii damoozan cuqqaalamuun na ajaa'ibsiise. Isiin kanaan sobamuun hedduu na gaddisiise. Sanumaayyuu mee waan isiin jettu walumaan dhageeffanna viidiyoo isii kana erga dhageeffattanii booda yaada keessan koomentii kennadhaa. Ani mootu asumaan xumuradhaa viidiyoon isii itti fufaa ulfaadha. Nyaataniitiin darbu qofa osoo hin ta'in gara fuulduraatti illee lammii oomishaa fi oomishtummaa karaa guutuun hojjechuu danda'u, lammii biyya misoomsuu danda'u, lammii badhaadhina hunda galeessa yaadame fiduu danda'u qabatamaatti akka uumuuf nyaatni murteessaa akka ta'e eenyummaa keenya kan boruu kan murteessu nyaatni har'a nyaannu sooranni har'a soorannu murteessaa akka ta'e karaa qabatamatti agarsiisuu danda'uun daawwannee jirra. Sagantichis labsamee jira. Har'a immoo sagantaan kun akkamitti gadi bu'aa keessattuu gara godinaaleetti gara caasaa keenya gajjallaa bira jiru akkamitti qaqqaba kan jedhu ilaalaa jirra. Caasaa keenya wajjin qorachaa jirra. Karoorichi haala qabatama lafarra jiru hunda galeessa kan godhateedha. Naannoodhaan adda baasnee karoorsinee jirra. Sagantaa Yaleemaa Turrufaa jedhu kana haala qabatamaa naannootiin gad buusuuf hojii hunda adda qooddannee jirra kan jedhan pireezidaantii liigii dubartoota biyyaalessaa aadde Zaahiraa Umat miseensonni liigii keenya yeroo biyyattiin rakkoo keessa turtetti hojiin walutubuu hojjetan gaarii tahuus qindoominaan hojjechuun rakkoo tahuu gamaagamnee jirra jedhan. Kanaafis kallattii fuulduraa tahuu maluu akeekan.